قناة البركة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كبجمتوتا هردفتوتا ميديا بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرا كيسموتا غرغدو لينجرا كيسموني كينيا كبجمو شيخ ناصر عبد الرحمن داعي بكما معروفة مشهورة أكبية كينيا تنما هدو دعوادان دواعي دان هدو بكماتي سلاني بيكتني أسمى جراتشو سان اسم برسيم نادماني بيكتا وانتف إن شاء الله اتيان سودان كيسمان كينيا كيسمان كبجا نما جات لتما كبجا ما ألفاتا نما دا akka godina Jimmaa kanatti da'awaadhaan barsiisuudhaan kitaaba adda addaa qaraayisuudhaan nama jabaa nama beekamaa hawaasni guddaan jaallatudha. Magaalaan addaa keessatti nama bareechanii yeroo dheeraadhaaf kitaaba qaraayisaa turanii kan amma immoo filannoodhaan majlisa godina Jimmaa bulchuudhaan dhiyeenya kana gara aangootti dhufan kabajamoo Sheekh Muhammad Sanii Abdul Qaadirii waliin jirra. Gara isaaniitti sin dabarsinaa. Sheekh Naasir tafadhalu baarakallahu fiikum. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواس خيا وريلا فجرتن كميديا قبال لي جرتن بقرب بينغو يا الراتيني سنجي جتشا ونين أدى سقليتيا كميديا خنا عندو بچور عبدو فيه قلتي فنا فندو فيه وبليس خيا نما إسلام نجالته نما حواس برت جالتما داعي إسلاما كارت أمو carraan naannessee gara bulchiinsa majlisa godina Jimmaa ta'uudhaan sheeka keenya Sheek Muhammad Sanii Abdul Qaadir baga rabbiin gara majlisummaa gara biyya hoogganuu gara hawaasaan deemuu gawa hawaasa fuulduratti oofuudhaan carraa kanaan baga rabbiin isin ga'e jechaa wannin kanatti aansee jedhu sheek keenya isiniif miseensi keessan itti aanaan keessan barreensaan keessan hundi keessanuu akka hawaasa Jimmaatti akka waa'imaa yookaa islaama yookaa daa'ii nama dura bu'ee waa dubbatu tokkootti isin galateeffadheera, isinirraa jaalladheera. Rabbi isin haa gargaaru. Hawaatas isin jaallatee ummatas isin jaallatee bakka kana isin kaa'atee hamma rabbiin taa'i jedhe eega rabbiin bakka kanatti ol isin baasee waan dalagdan akkatti dalagdan karoora qabattanii jennan rabbii irratti isin gargaara. Galatoomaa nama amiira yookaa bulchiinsa sababa isaati ummanni dadhabinarraa jajjabinatti dhabarraa argatatti wal dhabiirraa tokkummaatti duubarraa fuulduratti yeroo isaa keessa hawaasni jijjiiramu rabbii isin haa taasisu. Galatoomaa ulfaadhaa nuu jiraadhaa. Rabbi isin gargaaru. هم ربي سني هته ونسني جلسنا الرجال للنرة. جزاكم الله خيرا. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجفتو تكيا كبجمو الفاتو إرجنوني تكان قدان جارسي درجيسي نجار ربي رحمن نساء بركانسا بكم جرتنو تسن الراجراتو baga bu'aa bu'ii hunda keessa dabarree har'a majlisni karaa seera qabeessaa fi filannoo bilisa ta'e qulqulluu ta'een filamee hawaasni islaamaa nama diinii kiyya kaddamaa jedhee itti amanuu fuulduree isaa kaa'atee jira. Gandaa kaasee masjiidaa kaasee hanga federaalaatti. Kanaaf hojiin majlisaa filannoo lalana geggeeffame amanaan guddaan amanaan ulfaataan warra filatametti kennameera. Filatamuun tashriifaa miti, kabajaa miti, takliifaa amanaa baadhachuudha. Amanaan immoo yoo galmaan hin geenye irraa gaafatamuutu jira fuula rahmaanitti. Kanaaf namni hawaasni keenya masjiida isaatii kaasee hanga federaalaatti amanaatti kenne kun yoo hawaasa kana sirriitti kaddamee nasrii diinii irratti ejjennoodhaan hojjetee jijjiirama guddaan finne ta'ee amaama rabbii fuula rabbiitti illee hawaasa isaa amane fuuldureetti illee kiyaanaa guddaatu isa qaqqabaa salphina. Kanaaf amaanaan nuti baanne kun isin ummata islaamaa amaanaa nutti kenne kanaa wajji yoo ta'an yoo isin nu cinaa dhaabbattan yoo isin nu deeggartan daldaltoonni akka daldaltootaatti
hojjettoonni mootummaa akka hojjettootaatti, abbootiin qabeenyaa akka abbootii qabeenyaatti, qote bulaan akka qote bulaatti, dhiirri akka dhiiraatti, gennoonni akka gennootaatti gaheen hundinuu gahee baachuu qaba diinii kana keessatti. Bakka isa laaluu qaba. Fiildii isarra isii hojjetu qaba waan ta'eef yoo harka wal qabannee isin nu cinaa dhaabbattanii jettan fuulduree keessan deemnee amaanaa keessan galmaan ga'uuf milkeessuudhaaf murannee kaanee irraa garuu kophaa keenya milkoofnu waan ta'eef ergaanan dhaammachuu barbaadu dakaan magaaraatti majlisa ammoo of dura buuftanii namoota filattan kana ulamaa of dura buuftan kana dudduubba deemaa amaanaatti kennitanii hin galinaatti deeggaraadha. Nu cinaa dhaabbadhaadha. Nu deeggaraadha. Gaafii gama keenyaa isinitti dhiyaatu kidimaa diiniitiif nu wawwaadhaadha. Waamicha gama keenyaa isinitti dhiyaatu nu wawwaadhaadha. Yoo san taane nutis waan ija qabu kidimaa diinii kanaaf goonee ofiifis ija jabaannee ummata muslimaallee ija jabeessina kan jedhu abdii guddaa qabna waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa amaanaa keessan galmaan ga'uudhaaf halkanii guyyaa ni hojjenna. Ikhlaasaan qulqullinaan ni hojjenna. Rabbiif jecha ni hojjenna. Aarsaa kafaluu barbaachisu hunda ni kafalla. Giidoo qabnu hunda itti fayyadamnee ni hojjenna. Erga rabbii keenya gargaarsifannee giidoo sin qabnu mala sin qabnu malli keenya maluma rabbuma keenya giidoon keenyas rabbuma keenya erga rabbiiti abdiin guddaan nuti qabnu isinumaa of dura nu buusirraa qabna waan ta'eef amaanaan karaa miidiyaa kanaan isinitti dabarsuu barbaadu nutti kennitanii galinaa nu cinaa dhaabbadhaa waliin milkeessinaa akkuma rabbiin wa'tasimuu bihablillahi jamii'a waliyyoo diinii rabbii kana qabanne tokkummaa keessa waliin deemuu keessa bu'aan jira waan ta'eef milkaa'inni keenya isinii wajjini irra deddeebi'ee kaniin amaanaa isiniin jedhu amaanaa nutti kennitanii bakkeetti nu dhiiftanii galinaa nu kophaa waan hojjennu hin qabnu imaamuma taane isin dura deemna malee kan hojii kana milkeessu isinuma kan hojii kana hojjetu isinuma hojiin kun immoo hojii siyaasaa miti hojii akhiraati malee hojii duniyaa miti hojii rabbii jedhanii hojjetan waan dubbannu waan hojjennu rabbii keenyaaf jecha hojjenne ni milkoofna hojii har'a irraa fayyadaman odoon taane hojii boru fuula rabbiitti ittiin nu hundinuu jannata arganna. Kidimaan diinii keenyaa niyyaa guddaa barbaada. Kidimaan diinii keenyaa murannoo barbaada. Kidimaan diinii keenyaa sidqii barbaada, dhugaa barbaada. Kidimaan diinii kun kan inni kaddamamu hadiisa rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam qur'aana rabbii imaama godhannee seera godhannee yoo ittiin deemne rabbi nu deeggara waan ta'eef nuti kan nuti qabannee deemnu seerri keenya guddaan ittiin deemnu qur'aanaa fi hadiisa rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Kanarraa baanee hin deemnu. Kanarraa baana taanaan isinuu nu duuka deemuu hin qabdanu. Bakka nuti qur'aanaaf hadiisa irraa baanetti karaatti nu deebisuun dirqama ta'a. Nutis immoo hin baana innee yaanu. Nuti kan nuti ittiin deemnu, kan nuti ittiin murteessinu, kan nuti of dura qabannee deemnu dasturri keenya guddaan qur'aana rabbiitiif hadiisa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam sana booda ijmaa'a ummata islaamaati waan ta'eef bidaadhaan hin deemnu, shirkiidhaan hin deemnu, sunna nabi Muhammad nassarra qur'aana rabbii akka inni lafarratti hojiirra oolu goona waan ta'eef hojii guddaa fuulduree keenya jiru kanarratti nu deeggaraa nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna barakallahu fiikum hundi keessan ulfaadhaa kan nu amantanii sagalee nuuf kennitan kan nu amantanii fuulduree nu buustan ulfaadhaa nutis immoo yoo rabbii jedhe isin iyyeellaasifnu akkuma isin fuulduree nu buustan nus hojii isinis nus ija jabeessu inu jannaadhaaf karoorfannee jirra garuu nu duuka deemaa nu deeggaraa isiniin jenna barakallahu fiikum bakkuma jirtanutti nagaan rabbii isinirraa jiraatu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الأحد الصمد أن يرزقنا وإياكم بركته في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وجميع ما نملك. اللهم آمين. اللهم صل على نبينا محمد.